السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله تيو جيفتي بريدة والله وكانت والكواكازو تاتي maal jechuu barbaade beektaa dhiifa manaa godhiiti yeroo baay'ee beektaa nama wallee wannoo jedhu garee isaatii hani amma waan dhufteef dubbadhu waan amma deeggartu isaati si beena haa dubbattu baalati ninciqeen kanam namni haa dubbatu daqiiqaa kenniif haa dubbatani ni hayyi dubbadhu hani dubbadhu shi hono callisni qabamte dibaananni keenya qabate namni kee qabame bar wallahi buute nama gaddarbe naalaala takka jedha wallahi namta ko gatin darbe soddaan sodaadhaa jaanii soddaan kabajaadha jaanii soddaa keenyaaf kabaja qabnaa soddaan keenya mataa gubbanu jira soddaa keenyarra sagalee ol fuunee hin lallabnu hin iyyinu jennee moot godhannee tattaa jirra soddaa keenya kabajamoo tokkicha waaqa guutuu wanni isin jechuu barbaannu kaleessa yeroo geemni san turetti gara nama 35 olii ture faamiliin maakii shuguxii oromoo namoonni 35 guutuun itti farramanii firmaa godhanii oromoo ibsishaan faransaay keessa hiriira bahee bakka poolisii jedhagi poolisii la mangisti brother amma nuti dhumarratti hanqa isaan nugee jaani taasoo na sigalee hin bayin as keessa amma deeggartoota isaa waan fidateef carraa kaninuuf thank you poolisii okay maamma waan tokko dubbatu barbaada qoy nuti muuit godhannee jira amma deeggartuu isaati itti fufeetti waan tokkoon dubbati waan sadiillee dubbadhu waan nu aarsu garuu hin godhin please no waan si aarsu hin godhuuti abshir waan ani jechuu barbaade dhugaa yoo dubbanne du'iin illee hin jirtuuti ibsaan kalee qixaatii fudhatee jira akka kiyyaatti mo'atamuun isaa suniyyuu qixaatii tokko si galee wallaahi akkanatti ammoo tiroorrisuun kuni qixaatii itti baay'isaa jirtanii na fakkaate bakka akkam miira keessa seentee naaseenga no qas jeetuma dubbadhu lubbu miira keessa hin jiru amaluma kiyya dhiifama ishee bareeddootiyya kanaafiyyuu ittuma laalatii irra taraa fi qixaatii fudhatee jira nu jalaa miidhina mucaa kennaa isiniin jechuu barbaadeeti si galee sunuu qixaatii guddaadha dhugaa rabbii nama kaleeyyuu barra nama Faransaay keessa deema oole bar mo'atamuun isaa suniyyuu so dhiisa fi jechuu barbaadeeti silaan ammoo yameo dhugaa yoo dubbanne makki osoo mo'atamteeyyuu aslii fi ati faate sun ni rafaa jettee bar ni rafa hiriira takka hin ba'uu jette gizumaan himte ati faate ati maal jettee gizee yoo ati moo ani adabbii feeraaluun fedhan jini yoon ammoo meegaru ni adabama yoo inni moo meegaru ni adabama no osoo ibsishaan illee kalee moote isinillee hin baata waan taateef amma irra taraa fi kan jalaan miidhinaati hayyaani as biratti geemi moochuu fi moomuu dhabuu san keessaa ba'i adabbii qofa irratti dubbadhu because adabbii waltaanii qoygaa dhugaatitti waami silaa jechuu aduu kasiin jifaru ta'e xiqqootii baanyi silaa galchite akkanatti illee hiriira sitti hin baasuwan tana namnuun beeka namni martuun beeka okay amma akka dhiisnuufi hundinuu waadaa ani gaa dhaggeeffadhu amala kiyyatti waan waadaa seene guutuu namninis waan waadaa seene guutuutti hin beeka malee naa dhiisu wal dhiisuun hin jiru ogguu duraa geemii duratti adabbii kana himanne ni adabamaa ni adabamtatti walii seenne jechuudha nuti indaam seenne geemii moomuu caadhagee geemii moomuu caadhatti maal geemii moomuu fi moomuu caadhatti bikka sanitti waa'ee adabbii nu dhibee uummatas adabbiidha malee halaaluu fedha ammas uummanni kun zanaafataa waan jiruuf kumbar nutis bashannanuuf malee waan biraatii miti waan miidhamu maaltu miidhamee suuraa kiyya qabee gabbaa'uun amma deeggartuun isaa suuraa kiyya qabanii gabbaa'uun nama miidhame nama miidhuba himmi mucaa keenya miidhina hin miidhamu suuraa kiyya qabee gabbaa'uun maaltu isa miidha no suura bar maaki akkas jechuu kiyyaa miti suura kee qabatee inni gadi ba'uun ni miidhamaa osoo hin taane no akkas jechuu miti habiibtitiya bakka namni yoo akkanatti namni marti hiriira asirratti itti ba'u itti dhagayama siigalee kana jedhe miidhamni isaa malee suura keetii qofaa miti siigalee
Amma walumaa galatti osoo Deemaa dhiistanii gaayisii deem mana banadhaa hiriira baara isinis achiin yoo itti dhagahamate. bara soorsiishaan nagalchuu baate nu taree oolee. Hordoftoota hedduu qabdanii maal godhan deemaa hiriira ba'aa nuti asiin baana. Abbaa biyyaa welkaam ammas abbaa biyyaa dhufee jira sagalee dhageessuu sirra jiraata abbaa biyyaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Soda. Nama dhaggeeffattee nu kaanyisin ka Haajii Ibsaa maal taate akkamii nama kuma meeqa irratti ballama seentee osoo intalti teenyaa osoo harkaan ga'een arragguu ballama diidee garuu kamitti amanne waan kana. Ballaman galfataa jirra malee. Lakkii haa kuni ballama nama kuma dila san irratti eeguu seentan booda nuti ganama Paaris sibiila san jalatti sin harkuu qabna turre. Ijoollee dhukkubee hospitaala jirti bara. Ijoolleen dhukkubbii gaabii warra shawarra kaayitii gabbaase. Kun amma waan hiriiratti baaniif takka hin qabu. Iyyata galfachuus hin ta'u. Maakiin ija teenya. Atilleen obboleessa keenya. Namni waan kana shira kana si fidee dhufee nageenya keenya hin barbaadu. Kun shira malee wanni takka keessa hin jiru kana. Kanaafuu sa'aatiin dabarsitu manguddoo biraatos baay'ee jechuun ballama diiguudhaan warra soddaa akka jibuudhaan dubbii biraa keessa hin galiniiti akka obboleessaa ittiin dura si hima yaada kana jijjiiremma hangasumaan jaa nagennaa tura. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhiifama dhugaan dhageenya ture. Akkam jirtu? Nagaa alhamdulillah. Yaa waan tokko dubbachuu barbaadeeti. Ayyee maashaallah yaanni bareeda. Isinuu isin lamaniyyuu warra beeku warra isin irratti namni gidduu seenee dubbatu miti. Haa ta'u garuu ibsi isaanillee osoo geemiin kun hin gahin irraa jalqabee narraa hin miidhinaa isii bira naaf dhaabadhaa ka jedhu yaada kaasaa ture akka mo'ataniif innillee garee isaa hamma danda'e bobbaaseetiniin hojjechaa ture akka ati tapha kana mo'attuuf yaa gahee isaa bal'aa bahee jira. Achi boodallee baay'ee gammachuu qaba ati mo'achuu keetiif. Kanaafuu yaa akkuma mana keessaa ka'aa ture mo'atamuunuu adabbii guddaadha waan ta'eef kana caala baay'ee itti ibinaatii isallee sagalee isaa dhagayaa waan hunda akkuma jalqabdanitti karaa gammachuutiin karaa jaalalaatiin akkasumatti itti fufaa baay'ee wannoon jedhinaa kana caala sagalee baay'ee hin dhageessisinaa namni akka isin hin dhageenye kan jedhu kaasuuf yan yaada galatooma. Hayyee yaadni akkuma jirutti tahee maaltu jira? Baga agartee bakka sanaan iyyuu dagadhee baga na yaadachiisa. Osoo taphni hin jammarin duraan akkas jedhaa ture dhugaadha. Akuush. Hayyee maaltu jira seeti? Amma bari moosisaa fi mootuu fi mo'achuu dhabuu miti bara ammas biraa miti dubbiin. Nam tokko nu keessaan immoo mo'ata. Kuni beekama. Atis ta'u anis ta'u nam tokko keessaa hin mo'ata. Dammoo akka wiin godhu bareen ture an oguma duraatu jechuudha. Haa ta'u amma kana moonee takkii moomees ta'e garuu adabbiin tuni ni adabamnaa irratti waltaane moo waliin taane? Ibsishaa sii fidee wanni kun gaaffiin. Ibsishaan callisee jira deebisaan qabu saayii waltaanii jira. Adabbiin kuni just
nu buhaarsaa just ni buhaara si galee buhaaruun fedhaa na gammachiisa. Wanta na gammachiisu immoo akka gizee hunda gootuu hin beeka. Cinqamtee sii ta'uu baatullee waan na gammachiisu akka gootuu hin beekaa jechuudha. Waan hin beekuufiin asitti hiriira sitti baasu jira. Gammachuu kiyya akka jaalattu waan hin beekuuf hiriira nagaa sitti baasee malee akka ati cinqamtu takkiin akka ati wanni jettuuf miti. Si cinquu hin barbaadu beebii shaa. Hiriira nagiyaatiin baasee hiriira guddaa yoo yaamu fedhes feesbuukas karaa hunda cufuu nama dandeenyudha. Humna siin qabna, nama siin qabna, sagalee siin qabna. Garuu san sirratti godhuu hin barbaadu. Onneen kan kun naan hayyamu saniifuu akkasuma na hubattaniin barbaada ibsishaa. Hinjiru. From samaan dubbadhee teessasa. Naannoo reefu hiriira bahaa turre amma warroonni hagaree kun kana hiriira waliin bahaa jiru. Mana jaartii gallee jaarsi mana kiyyaa bahaa jedhee nuti eessa deemna warri hiriira bahaa turre sun eessa deemna. Yaa Rabbi tokko kana lammaffaan ammoo warri kaan dhukkubsatee hospitaala jira warruma ibsishummaan fa'aa warri haga hafe amma ibsishaan bayyanate kunummaan kan bayyanate kunu yoo hiriira bee milishaa Faransiin qabamee hidhame itti gaafatamummaan warra nuti warra asii hiriira bee dibbeetu jechuudha. Yaa Rabbi saniifuu waan kana duuba irraa deemu wayyaa yookaan hiriira dhaabaadhaa yoo hiriira ibsichaa kana dhaabuu baattan yaa Rabbi isin nama yaaftanii ani hoolota kiyya shafkii irraa badeetiin gadi yaasee magaalaa Arabaa ispaaltii irra oofee viidiyoo barbaasee hiriira maakiina baay'isaa jechuudha. Sababa sanii ragaa godha amma silaa qabbaneessitanii wayyaa garuu nuti ittiin qoosuudhaaf kooflaa jirraa nuti nu taatanii namni gadiin garuu namni gurguddaan gadiin dubbii sireessi godhee haasaa jira yaa Rabbi. Sireessi miti wanni tapha waan ta'eef fanii ittiin taa'uu barbaadeeti. Ara namni kana serious godhee yaaduu jiraate sun rakkoo mataa isaati rakkoo biraa qaba jechuudha san tufaan godhaa jira. Akkuma isin bu'aarsuun hundaa'u anis ibsishaanis isin bu'aarsuun nuti tola akka bu'aartan barbaanna namni garuu seriousitti fudhattanii faamilii.